Ashama harka fuune akkam jirtu kanneen maatii waliin showuu taatan hundi keessan har'a seenaa goota Garasuu Dhukii qabadhee dhufeen jira. Seenaa goota Garasuu Dhukii akka hordoftan kabajaadhaan isin gaafadha. Kanneen maatii waliin showuu hin ta'in subscribe gochuun akka maatii nuuf taatan kabajaan isin gaafadha. Garasuu Dhukii. Garasuu ilma Dhukii ilma walee walisoo eenyutan ba'ee deessaa sittan ba'e anisoo jedhee goota faarse goonni Haacaaluu Hundeessaa gaafa lubbuun jiru gootatu seenaa gootaa beeka gootatu goota faarsa. Garasuu Dhukii abbaa isaa obbo Dhukii Gulummaa fi haadha isaa aadde Warqee Elemoorra caamsaa 27 Duwwaa 5 dhalate. Bakki dhaloota isaa karaa Jimmaa irraa magaalaa Walisoo cinaatti kan argamu naannoo Maaruu jedhamutti. Garasuun umrii isaa ijoollummaatti barumsa isaa fi jireenya hawaasummaa kanneen birootiin baay'ee cimaa waliigaltee irrattis mudaa kan hin qabne waan ta'eef namoota hunda biratti jaallatamaa ture. Tapha Garasuun jaallatu keessaa inni guddaan fardaan gulufuudha. Akkuma ijoolleen abbaa lafaa naannoo Maaruu ogummaa fardaan gulufaa gaachana qolachuu eeboo darbachuu fi adamoo shaakalaa ture. Abbaa isaa duukaa waltajjii adda addaa irratti argamuun akkaataa dubbii barachaa hojiirra oolchuun hunda durse. Ija jabinaa fi cimina isaa kanarraa kan ka'e bifa farda inni yeroo hunda gulufsiisuu jaallatuun namootaa fi hiriyoonni isaatiin umrii waggaa 10tti maqaan Masoo Abbaa Booraa jedhamuun kennameef. Yeroo dirree waraanaa ture farda adii yaabbatullee maqaadhuma kanaan hamma lubbuun isaa dabartutti waamamaa ture. Yeroo tokko mootii Haayila Sillaasee fi haati warraa isaa Giiftii Manan bishaan ho'aa lafa keessaa burqu isa Walisoo daawwachuuf yeroo deemanitti Garasuun farda isaatiin dura gulufuun karaa agarsiisaa turuurra darbee ummataa fi mooticha duratti ba'uun waa'ee naannichaa haasawa qalbii namaa hawwatu fi ogummaan guutame taasise. Martuu itti gammadee ijarraa hafi guddadhu jedheen ogummaa fi ciminni akkasumas jajjabinni isaa qalbii mootii fi giiftii seenee faara tolaan akka ilaalamu taasise. Loltummaanis waggoota 7 erga tajaajilee booda jabinaa fi amanamummaa isaatiin filatamee itti dhiyeenyaan mooticha akka tajaajilu taasifame. Waggoota muraasaan mootii erga tajaajilee booda eeyyama mootiitiin loltoota ilma isaanii Asfaasanitti makame. Garasuun loltoota Asfaasan waliin gara Walloo deemuun achirraas Ambaalaagee kan jiran loltoota Raas Kaasaatti dabalamuun Xaaliyaanitti duulan. Lola bakka Tambeen jedhamtu kan Tigraay keessa jirtu irratti si'a 2 gaggeeffamee fi kan Maayica'uu irratti yookaan raayyaa gaggeeffame keessatti loltuu diinaa marfii matrayaasii qilleensarraan ammoo xiyyaaraan gaasii summii facaasuun loluuf jala dhaabbachuu waan dadhabaniif kaan boojamanii kaan dhumanii kaan boojamanii kaan ammoo baqatanii lubbuun harkaa ba'anii gara Wallootti deebi'uun karaa warra Iluu Finfinnee galan. Haala kana keessatti cimina gaggeessummaa isaarraan kan ka'e loltoonni Garasuu dursaa turan. Kumalaa Garasuun erga Finfinneetti deebi'ees osoo wal'aansoof dadhabbii lolichaa hin jiilin kutannoo fi jaalala biyyaa isaatiif qaburraa kan ka'e naannoo dhaloota isaa Maaruutti deebi'uun hojii gootummaa itti fufuu murteesse. Kana booda mootii Haayila Sillaaseen hooggantoota waraanaa hedduu waliin biyya Ingiliziitti baqatan. Kaan ammoo Xaaliyaanitti harka kennan. Gariinis ni booji'aman. Kaan ammoo ni dhuman. Kun marti Garasuu fi gootota muraasa jilbiinfachiisuu hin dandeenye. Waggoota 5 yeroo Xaaliyaaniin biyyicha bulchaa turte keessatti loltuu qopheeffatee waliin riphee loluun diina bahaa gala dhoowwaa ture. Kallattiinis ba'uun diina humna lafoo fi qilleensaatiin lolu. Mo'achaa loltoota hedduu booji'aa barbadeessaa kanneen jalaa booji'aman deebifachaa qabsoo hidhannoo fi hojii gootummaa itti fufe. Gaggeessitoonni Xaaliyaanii fi baandaan sodaatanii si'a hedduu araaraaf jaarsa ergatanillee Garasuun gargaarsa ummataa fi onnee waan qabuuf shiraa fi kiyyoo isaaniitiin qabamuu hin dandeenye. Roorrisaan kan biyya abbaa qabu gabroonfate. Baandaan biyya isaa saamsisuun orma jala kaatu ramacii caalaa isa gube. Keessumaa uummanni Itoophiyaa Xaaliyaanotaan Finfinnee irratti mulluu ta'ee ija duraa baduu dide. Guyyaa tokkollee osoo miila isaarra rasaasaan rukutame loltoonni harkaa dhumanii
kanneen hafan ammoo diina duratti isa gatanii deemanitti akkas jechuun yaaddoo isaa barreesse. Ani Garasuudha, hojii koos xumureera, du'us giiroo koo miti. Kan na yaaddessu garuu Finfinneetti. Finfinneen bakki uummanni koo irratti dhume bilisa baatee osoo hin argin du'uu kooti jechuun ture. Haa ta'u malee yeroo marfame sanatti du'a oolee diinota harkaa ba'uun madaan isaa fayyee loltoota abdii kutuun facaan walitti qabuun amma dhumaatti lolee dhumni hojii gootummaa Garasuus lola Jimmaa irratti Xaaliyaanii waliin gaggeeffamedha. Garasuun loltoota diinaa kan Jimmaa irraa buufatan marsuun yaaddeessa. Loltoota Garasuun hoogganamu marfamuu cinaatti oduun gara biyyaatti deebi'u mootii Haayila Sillaasee fi gargaarsi Ingiliizota waan dhagaameef dhangala'uu dhiigaa malee loltoonni Xaaliyaanii warri naannichaa akka harka kennan taasise. Kutaa biyya hundaa kanneen qabatanis lakkisanii kaan dhumanii kaanis baqatanii ba'uun Itoophiyaan injifannoo argatte. Kumala Garasuunis Haayila Sillaasee fi uummata Itoophiyaa biratti gootummaa fi tooftaa lolaa isaaniitiin hundaa olitti dinqisiifatan. Kanarraan kan ka'e waamicha mootiirraa taasifameen loltuu isaa Shawaa Lixaa kan qabsoo finiinsaa turee fi Jimmaan kan bilisa baase mara dhiisee Finfinnee deeme. Marti namaa ajajaa waraanaa biyyattii ta'a jedhee erga innis akkanatti of beekaa ture. Hojiin isaas kanaa gadi miti. Mootiin garuu Oromoo fudhachuun olaantummaa na dhabsiisa jechuun waan shakkeef bulchaa Koonyaa, Caboo fi Guraagee taasisuun muude. Barri jireenya Garasuu gabaabbachaa deemte. Jabinaa fi gootummaan kan harkaa ba'uu hin dandeenyetu itti aggaame. Osumaa itti gaafatamummaa isaa ba'aa jiru sooroma ba'uu fi dhukkubsachuun Garasuu firoottan isaa fi uummata isaa yaaddessa. Dhukkuba isaa kana ogeeyyiin biyya keessaa waan dadhabaniif qabeenyi isaa hundi gurguramee mucaan isaan Kumalaa Tafarraa Garasuu biyya Ingiliiz geessee akka yaalchisu ta'e. Achittis fayyuu akka hin dandeenye waan hubataniif gara biyyaatti deebi'uun du'aan wal'aansoo qabuu eegale. Dhukkubni kaansarii inni ittiin qabame daran itti cimee waxabajjii 1966 lubbuu isaa dabarte. Seenaan goota Oromoo Kumalaa Garasuu Dhukii Gulummaa Maaruutti jalqabee achumatti xumurame. Horaa bulaa kitaaba seenaarraa kan isiniif dubbifne isin hin geenye.